Hello. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmaan Oromoo hundi keessan akkam jirtan nagaa jirtanii bakka jirtanitti YouTube channelii kana subscribe godha. Qeerroo Power jedha. Qeerroo Power yeroo kamuu dhaamsa hatattamaa isiniif geessa. Dhaamsa wayitaawaa ta'e isiniif qaqqabsiifna kana booda. So YouTube channelii kenna Qeerroo Power jedhaati seenaa. Qeerroo Power YouTube channelii mataa isaa banatee jira. Kanaaf YouTube channelii kana dhaamsa biraallee wal duraa duuban akka isiniif qaqqabuu barbaadan YouTube channelii kana subscribe gochuudhaan nu bira dhaabbadhaa isin jenna. Mee ammaaf YouTube channelii kiyya irratti wantoota dhimma artistii teenya jaalatamtuu Hawwii Qananii intala Ilfinish Qalloo akkasumas Liji Yaared akkasumas immoo artistoota biroo fi hawaasa sirna baniinsa waajjira adda bilisummaa Oromoo godina Shawaa Bahaa aanaa Boosatitti gaggeeffamaa jiru irratti rakkina hamaa suukaneessaa hawaasa keenya irra gahe ilaalchisee Jawaar Mohaammed irraa eegalee namoonni biroo sooshaal miidiyaa gubbaratti bebeekamoo ta'an maal jedhan kan jedhu mee waliin haa ilaallu. Tokkoffaa Jawaar Mohaammed akka jedhetti sooshaal miidiyaa irratti fuula feesbuukaa isaa irratti maal jedhee barreesse haleellaan artist Hawwii Qananii irratti raawwatamee fi ajjechaan har'a Shawaa Bahaa Booset keessatti baniinsa waajjira adda bilisummaa Oromoo irratti raawwate kan akeeku uummata tuttuqanii miira keessa galchanii jeequmsa uumuu akka barbaadanidha. Jeequmsa akkasiin ammoo qophii filannoo hanqisuudha jedha. Obboleettii teenya Hawwii baga rabbiin si baase saffisaan si haa fayyisu jechuudhaan yaada isaa yookaan immoo gadda isaatti dhagahame bifa saniin dabarseetiin jira. Mee namoonni koomentii kennan hoo maal jedhan Jawaar jalatti koomentii namoonni tokko maal jedhanii kennanii kana keessa namoota kana kennan keessa jalqaba irratti kan inni argee Aslii Kaayiroo irraa Aslii maal jedhee dabarse suuraa Hawwii ilaaluun baay'ee nama dhukkubsaa jedha. Kalixaaf kibbatti intarneeta cufanii gaggeeffamaa jiru maal akka ta'e kanarraa tilmaamuun salphaadha. Way carraa Oromoo jedhe. Inni biraa immoo uummanni miira keessa galuu baatee Jawaariif yoo deebisu jechaadha. Galuu baatee biyya Itoophiyaa jedhamtu kana keessatti filannoo Minilik lammaffaa kuffisna jechuun dirree xiyyaaraa dhaabbatanii doonii eeguudha. Yeroodhaan furmaata biraa barbaaduu wayya jedhee fuula feesbuukaa Jawaar Mohaammed irratti barreesseetiin jira jechaadha. Abduusee Sarbiyaa mucaan warra Jimmaa immoo maal jedhe yaa Rabbi gahee nuun jedhe dhiigni Oromoo galaana taatee jirti jechuudhaan suuraa artistii na fakkaate suuraa artistii teenyaa maxxansee jira bifa kanaani. Abdii Xayyib Waaqollee akkasumatti dabarseetiin jira. Maal jedhe Abdii Xayyib Waaqoo sila haala kanaan akkamitti mootummaa amantanii filannootti deemtan Jawaar jedhee dabarsee jechaadha. Because Jawaarwan akka inni jedhe agartanii jirtanii Jawaar maal jedhee mootummaan filannoo kana dhaabuudhaaf filannoo kanatti gufuu ta'uudhaaf gocha akkana kana raawwataa jira jedhee namoonni garuu filannoon kunuu akkamitti amanama kan jedhu yaada isaanii shakkii qaban fi wanti dabarsanii namoonni hedduutu kenneechaadha gadda isaaniitti dhagahamu bifa kanaan dabarsanii jiranii. Namoonni qeeqanis inuma jiru Jawaariin namoonni qeeqanis inuma jiru yaada fedhii isaaniiti. Garuu mootu kan nama gaddisiisu Hawwiin dhalattuu yookaan immoo Oromiyaa keessatti dhalattus baqaan biyya Keeniyaa turte haati isii qabattee carraa biyya Awurooppaa kan argattee gara Noorwee jiraatanii biyya Iskaandinaaviyaa keessa jechaadha. Biyyoota Iskaandinaaviyaa keessa Noorwee isii takkaadha achi jiraatti. Kan ilaallatu dhimmi kun biyya alaati jechaadha. Noorween immoo nama Dr. Abiyyiidhaaf maal kennite Nobel Prize kennite jechaadha. Noobelii nagayaa yookaan immoo Peace Prize awwaardii san nama kenniteef Noorween garuu lammii ishii bifa kanaan yoo miidhaan irra gahu waan baay'ee nama ajaa'ibsiisu jechaadha. Kanaaf Jawaar Mohaammed waan inni jedhe irratti namoonni hedduun yaada isaanii koomentii godhanii jiranii. Maal jedhee leencoo piis kan jedhu mootu luucoo piis kan jedhu bilginnaan tun dhiiroo maaliif deemti laata jedhanii namoonni hedduun hin amanne waan isaan deemaniif jechaadha bifa kanaan ibsaa jedhanii. Sannaayit Mangistuu dhugaa maaluma dhabne waanuma dubbannullee na dhabsiisaa maali nu goota jedhanii akkasitti gadda isii dabarsatte jechaadha. Liji Yaared
namoonni tokko tokko mootuu dhaamsa Liji Yaared dabarse bifa kanaan dabarsanii jiranii maxxansaniif jiran Jawaariif jechaadha. Liji Yaared maal jedhee peejii isaa irratti barreeffate inni illee namoota irratti rakkin irra qaqqabe keessaa tokko isteediyeemii Burraayyuu keessatti reebame lafarra reebamnee lafarra nu gangalchan ana ammoo boombii nama boochisu qopheessaa jiru anaan immoo kophatti na baasan na caccabsanii lammii nu dirmadha jechuu barbaadeeti. Ati shaneedha jaalmarroo deeggartuudha dhumaa jirra deeggartu nuun jedhanii jedha jechuu barbaade dhumaa jirra nu dhaqqabaa jedhee yaada Liji Yaared illee bifa kanaan maxxansan namoonni tokko tokko jechaadha. Kanaaf Jawaariin jalatti bifa kanaan namoonni hedduun suuraa artistii teenyaa maxxansuudhaan aarii fi akkasumas gadda isaanitti dhagahame dhaamsa waliif dabarsaa jiran jechaadha. Kuni peejii Jawaar Mohaammed jalatti jechaadha. Kan itti aanu immoo Yaayyaa Bashiir maal jedhe isin fakkaate? Yaayyaa Bashiir peejiin isaa kana nama 389 qaba. Yaayyaa Bashiir dhimma artistii teenyaa maal jedhe kunoo maxxansee jira inni illee Yaayyaa Bashiir illee maxxansee jira. Maal jedhee maxxanse? Waan hedduu nama rifaasisu artist Hawwii intala gootitti Ilfinesh Qannooti jedha. Bifa suukaneessaa kana fakkaatuun poolisii Oromiyaatiin dhaanamte kan jedhu dhagahaa jirra. Hawwiin artii saba isii guddisuuf biyya Awurooppaa nagahaan jiraattu dhiiftee biyya abbaa ishii keessatti akkasitti dhiigni ishii dhangala'uun hedduu nama gaddisiisa jedha. Osoo maaluu balleessite reebichi hangana gahu maal irratti jedhe gaafii isiniif dhiyeessa jechaadha. Maqaa poolisii Oromiyaatiin dhiiga artistoota sagalee Oromoo kana dhangalaasu kun dafee adda bahee adaba isaa argachuu qaba. Diinummaan mootummaan kun Oromoof qabu sadarkaa kana gahee jira. Kanneen itti dhihoo jirtan lubbuu isheef dafaa qaqqabaa jedhee suuraa ishii maxxansee jira. Nama 2,200tu sheer godhee koomenti illee namoota hedduutu koomentii kennanii namoota adda addaatu koomentii irratti kennanii jiran jechaadha. Obseesii koomandoo kan keenya yoomuu dhaabbata dhiigni Oromoo bifa saniin barreessitee jirte. Arsoomni qorsoomni illee koomentii kennee jira. Gammachiis Lammeessaa Alaakuu kunoo maal jedhee kenne? Gammachiis Lammeessaa Alaakuu jaarsaaf jaartii hin qabu ija guutuun ilaalaa turre jilbeeffachiisanii reebaa turan har'a ganamuma kaastee Burraayyuu Wallagga fakkaatti. Wallagga rakkinuma Wallagga keessa deemaa jirtu deemamaa jira jechaadha. Kanaaf namoonni hedduun bifa kanaan gadda isaaniitti dhaga'ame dabarfataa jiranii. Itti aansuun immoo Lataa Qaanayyuu maal jedhe kan jedhu mee ilaalaa sumara. Lataa Qaanayyii illee maal jedhe? Artistii kennaa beekamaadha. Lataa Qaanayyii maal jedhe? Haadha qabna, haadha manaa qabna, obboleettii qabna. Dhiigni dubartii akkasitti yommuu dhangala'u arguun baay'ee nama dhukkubsa. Namni garaa dubartii keessaa ba'e akkamitti deebi'ee dubartii irratti yakka kana fakkaatu raawwata? Dubartii dhiigdee si deesse ati immoo reebdee dhiigsitaa? Gaafidha jechaadha. Harka namaatti hin ulfaatu jarana. Amma akkas gootee galtee haadha kee nagaa gaafattaa? Haadha manaa kee hammattee raftaa? Barri itti dubartiin Oromoo dhiigduu fi boossu darbeera hin jenne poolisiin seera isaa kamiin akkasitti nama reeba? Oromoon kanaaf gatii baase. Qeerroo fi qarreen meeqaatami kanaaf wareegamanii? Ayii jijjiirama. Artist Hawwii Qananii Rabbi madaa kee siif haa qorsu. Kan biraa maal jenna? Yoo kana dhiisan uffatuma aadaa ati uffattee jirtu kanallee hin saalfatanii? Namoota 2,300tu sheer godhee bifa kanaan immootu koomentii kennanii namoota hedduutu koomentii kennee gadda isaanii akkanatti ibsanii kana kan godhellee ilma Minilik Dr. Abiyyi ta'uu akkasitti dabarsanii namoonni hedduun akkanatti suuraa Dr. Abiyyi illee bifa kanaan maxxansan jalatti jechaadha. Baay'ee waan nama gaddisiisu. Akkasitti kabajaa ilmaan Oromootirraa mulqaa jira jechuudhaan Dr. Abiyyiin namoonni hedduun komatanii jiran jechaadha. Akkasitti jechaadha.
waan nama ajaa'ibsiisu mootu Kiyyaa Harargee namichi biltsiginnaadhaaf barreessuun beekamu akkasumas namoota hedduu sooshaal miidiyaa kanarratti bomoo gandaa fi amantaa adda addaan qochisiisu obboleettii teenya hawwii qananii irratti yoo inni qoosu arginee jirra jechaadha. Peejiin jalqaba maal jedhee maxxansee waa'ee ilma isiit irratti bifa kanaan maxxansee jechaadha. Appideet burraayyuu jedhee barreesse maal jedhee barreesse waa hedduu barreesse appideet jedhee eebba hoteela Addisuu Balaay jedhamu irratti walitti bu'iinsa namoota uumameen laal walitti bu'iinsa namoota jedhe osoo poolisiin dhaqee itti dhukaasuu viidiyoo qabnu qabatamaan qabnu jechaadha. Uumame tasgabbeessuuf uleen darbatamee artistii keenya hawwii qananii miidhaaf saaxilamteerti. Uleen darbatamee artistii teenya nama achi jiru wallolee jechuu barbaadee jechaadha inni akka isaatti. Yeroo ammaas tajaajilli yaalaa taasifamaafii jira. Namni baay'een ana dabalatee gochichi waan rasaasan raawwatame nutti fakkaate. Fi isaayyuu dubartii irratti ta'uun baay'ee nu dhukkubse. Booda irra ulee darbatameen laala bifa kanaan kijiba gadi oofee jechaadha. Kijiba gadi naqee jechaadha. Jalqaba irratti garuu maal jedhee dogoggora. Jalqaba irratti amanee ture jechaadha. Jalqaba irra amanee ture waan jalqaba maxxanse dogoggora burraayyuutti raawwatame poolisiin Oromiyaa dogoggora raawwate jedhee jalqaba maxxansee eegarraa mootu deebi'ee wanticha san haaluu barbaade jechaadha. Kanaaf mootummaan kun mootummaa Oromoo akka hin ta'in mootummaa kan ofirraa buusuu akka qabu Oromoon hundi walii dalaguu akka qabu bifa kanaan itti qoose jechaadha. Namoota dhugantu wal lole jedhee bifa kanaan warra mana farshootti wal dhabe hundaan siyaasni nagadamaa jechuun biyya tana keessatti jechuudha biyya tana keessatti jedhee bifa kanaan barreesse. Ilmaan Oromoo hubachuun barbaachisaadha. Kanaaf uummanni bifa kanaan nutti qoosaa jiranii. Dhumarratti dhaamsa shamarree takka yookaan immoo artistii teenya jaalatamtuun shamarran keessaa yookaan dubartoota keessaa Saaliyaa Saamii maal jettamee waa'ee artist intala Infilish Qaroo maal akkasiin jettee barreessite gadda isitti dhagame akka bifa kanaan dabarsitee jirti. I'm speechless and I could not stop crying. Why jettee barreessite maaliif jette haadha irraa gara ilmoo dabarra akkasiin nu fixan. So heartbreaking news. Please pray for her. Artist Hawwii irraa wanti gahe nu hunda irra akka gahetti fudhannaa jette. Ilmaan Oromoo keessaafuu burraayyuu jiran hidhatti guuramuu fi tumamuu itti fufee jira Oromoo jettee bifa kanaan dabarsitee jirti. Namoonni hedduulleen koomentii jalatti bifa kanaan Abiyyiin balaaleffatanii gadda itti dhagame bifa kanaan ibsanii jirani. Kanaaf kana fakkaata. Haga danda'ameen namoonni hedduun sooshaal miidiyaa irratti gadda isaaniitti dhagame dabarfataa jedhanii ilmaan Oromoo hundi keessan YouTube chaanaalii kan koo subscribe godhaa. Subscribe godhaa namni viidiyoo kan agartan dhumarratti YouTube chaanaalii kiyya keessa seenuudhaan YouTube chaanaalii koo subscribe godhaa isiniin jedha. YouTube chaanaaliin koo YouTube chaanaaliin kan koo isa kana. YouTube chaanaaliin koo isa kana jechaadha. Qeerroo Power jedha. Irratti arguu dandeessu. Isa kana subscribe godhaa. Isiniin jedha YouTube chaanaaliin kiyya kana ganaadha. Namoonni subscribe hin goone namoonni qophii kiyya kun isin gammachiise yookaan waan inni qopheesse kun isin gammachiise subscribe godhaa. Hojii biraalleetii walitti deebinaa. Ammaaf asumarratti dhaabaa galatoomaa isin jedha.